Yoo yaar kafuuni ashama jalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoowwan guyyaadhaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jalqabarratti hangafoota oduu. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Facceetti dabballoonni mootummaa hawaasa naannoo Somaaleetii kanaan dura buqqaafaman naannoo Koyyee Faccee qubsiifaman irraa mana fudhataa jiraachuu ibsame. Godina Gujii aanaa Sooraatti jiraattota mancaatii bosonaa morman irratti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatan miidhaa dhaqqabsiisuun dhagahame. Haliilaa Beeshaangul Gumuuzitti hidhattoota shaneetu raawwate jedhameen namoonni 40 ol ajjeefamuun himame. Mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota shaneetii jechuudhaan kan gabaase yoo ta'u, gama hidhattoota shanee mootummaan jedheetiin maaltu ibsame kan jedhu odeeffannoo keenya guutuu keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hidhaa irra kan jiran ministeerri nageenyaa duraanii fi miseensa caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a irratti abbaan alangaa himannaa haaraa 3 dhiyeessuu abukaattoon isaanii dubbate. Dho'iinsi voolkaanoo guddaan ganama dheengaddaa naannoo Afaar naannawa gaara Ertaaleetti waggoota 10 booda mudate jedhamee sagalee kana dura dhageessee hin beeknee fi kirkira lafaa uume jedhan jiraattonni akkasuma aarri isaa Itoophiyaan ala biyya biraatti mul'atuun dubbatame. Sababni dho'iinsa kanaa maali kan jedhu odeeffannoo keenya guutuu keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Itoophiyaa fi Morookoon waliigaltee nageenyaa waliif mallatteessan. Waliigaltee nageenyaa kanaan Morookoon Itoophiyaa irraa maal fayyadamti, Itoophiyaan hoo maal fayyadamti kan jedhu guutuu odeeffannoo keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Irra deebi'uudhaan harka fuune ashama jalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo kawanaa fi kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga guutuu odeeffannoo keenyaatti nu faana tura. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa. Isinis hamma xumuraan faana tura. Godina Gujii aanaa Sooraatti jiraattonni mancaatii bosonaa morman irratti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin miidhaa dhaqqabsiisuun dhagahame. Jiraattonni yaada isaanii kennaniin bosona ganda raayyaa boodaa jedhamu keessa jiru barootaaf kunuunsaa eegaa turre abbaa qabeenyaaf kennanii nu jala mancaasutti jiru jedhan. Kana mormuuf baanee humnoonni mootummaa haleellaa nurratti raawwatan jechuudhaan komatan. Haleellaa kanaan namoonni miidhaman dheeruun hedduunis mana hidhaatti jumlaan guuramuu dubbatanii jiru. Bosonni jiraatota aanaa Soorraa ganda raayyaa boodaa yoo ta'an bosonni kun bara 2021 abbaa qabeenyaa obbo Gammadaa Ilaatti nama godina Gujii lixaa keessa jiru karaa nuti hin beekneen hojjettoota mootummaa aanaa Soorraa kennamee fi uummanni ganda raayyaa boodaa komachaa turanii haga sadarkaa godinaatti Oromiyaa deemanii Saayitulaan isaa karaa seera alaatiin kan kenname kufaa godhee mootummaan kenna eeggadha jedhee hawaasa ganda kenna beeksisanii osoo eeggataa jirru bara 2017 gaafa guyyaa ji'a shanaffaa gaafa guyyaa 15 irra deebi'uudhaan caasaan ganda kennaa irra deebi'anii abbaa qabeenyaa isaa sissimatanii bosona kana sii kennee jedhanii itti deemanii jechuudha. Irra darbanii gaafa ji'a sadaffaa gaafa guyyaa 13 itti galanii bosona kenna guyyaa kaleessa. Milishaan mootummaa dallaa uummataa kan ta'anii bosona abbaa qabeenyaa saniif mootummaa jalaa bahuudhaan itti galanii bosona keenya ciranii uummata keenya bosona sanii mootummaan kan eeggadha osoo eeggachaa jiranu. Kanaaf milishaan sun nama keenya kaleessa itti aananii tumanii miidhaa hamma hin jenne irra geessanii namni lama lubbuun kan darbana jennu na amma waaqni isaan gargaaree namni tokko hospitaala Adolaatii hirkatee achi godhamaa jira, namni tokko hospitaala hawaasaatti achitti godhanamaa jira waan ta'eef kanaaf namni yeroo ammaa namni 35 hidhaa keessa jiranii kan biraa namni isaa bosona sanii falman nama 25 haga ammaatti barbaasarra waan jiranuuf isin hordoftoota miidiyaa kana jallatu kana bosonni dhaabbataa mootummaa eegamaa jiru sa'aatii ammaa kana harka uummataatii bahee abbaa qabeenyaatii kennameera jechuudhaan qaami aanaa Soorraa keessa jiraatan kabajamoon bulchaa aanaa Soorraa Baleelaa Galchuu kan jedhamu inni jechuudha dhaabatee bosona kana gaafa ji'a sadaffaa gaafa guyyaa 10 kennineerraa fi bakka mootummaan barbadeessaa kaasaa jedheera bosona mootummaa kan jedhu akkaataa kanatti ijjannoo fi qabatee irra labse bosona keenya kan nurraa balleesse lubbuu hawaasa keenyaa isaatii kanan dararamaa jirti. Kanaaf akkasitti nu hubatamii mootummaan keenya isaatii amma kana dhimma keenya kana kallattiidha miidiyaan keenya kun kallattiidhaan kan nu hordofee dhimmi kun kallattii kan nu qabatamu kanuma jechuudhaan kabajamtoota daawwattoota hordoftoota miidiyaa keenya dhimmichi kun kallattii isaatiif akka inni nu qabatee bosonni kun dhalootaaf akka darbu kabajamaan gama kennaan isin affeerra.
magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyeeffacceetti dabballoonni mootummaa hawaasa naannoo Somaaleetii kanaan dura buqqaafaman naannoo Koyyeeffaccee qubsiifaman irraa mana fudhataa jiraachuu ibsame. Namoonni yaada isaanii kennanii mana kanaan dura mootummaan kenneef dabballoonni irraa fudhataa jiraachuu himatan. Humnoonni mootummaa meeshaa keenya gadi guuranii haala hammaataa keessa nu buusaa jiru jedhan mootummaan naannoo Oromiyaa gochaa dabballoota kanneen akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Abbaan alangaa obbo Taayyee Danda'a irratti himataawwan haaraa 3 dhiyeesse. Guutuun odeeffannoo kanaa kunoo hidhaa irra kan jiran ministeerri nageenyaa duraanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a irratti abbaan alangaa himannaa haaraa 3 dhiyeessuu isaa abukaattoon isaanii obbo Abarraa Nugusoo himanii jiru. Guyyoota 10 dura himannaawwan 2 bilisa jedhamuun himata tokkoon murtiin balleessummaa itti muramuu fi beellamni biroo guyyaa haaraa 15/2018 tti qabuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u abukaattoon isaanis himataawwan haaraa 3 irratti saaqame himanni kunis har'a nu dhaqqabe jechuudhaan himanii jiru. Himataawwan haaraan badaman 3 isaa gaafiif deebii obbo Taayyee Danda'a toora miidiyaa hawaasaa Horn Conversation jedhamu waliin hidhaarra osoo jirnu tamsa'e jedhame irratti kan xiyyeeffate akka ta'es himanii jiru. Himatni haaraan kunis tokkoffaa obbo Taayyee gaafiif deebii toora miidiyaa hawaasaa Horn Conversation irratti humnoota biroo waliin waloomuun hawkara kaasuun mootummaa filame humnaan diiguu kan jedhu. Lammaffaa raayyaa ittisa biyyaa ilaalchisee odeeffannoo sobaa fi dogongorsaa ta'e dubbataniiru kan jedhu akka ta'es himaniiru. Sadaffaa gaafiif deebii Horn Conversation waliin taasisanii fi kutaalee sadiin tamsa'e irratti sirna seeraan hundaa irratti duula gochuun yakka mootummaa biyyattii sarbuu kan jedhu jedhan. Waggaa 10 booda yeroo jalqabaatiif dhohinsi volkaanoo Ertaaletti mudate. Aarri dhohinsa kanarraa bahe Itoophiyaan ala biyya biraatitti mul'atu dubbatamee jira. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessinee jirra. Dhohinsi volkaanoo guddaan ganama dheengaddaa naannoo Affaar naannoo gaara Ertaaletti waggoota 10 booda mudate jedhame sagalee kanaan dura dhageessee hin beeknee fi kirkira lafaa uumuu jiraattonni himan sagaleen isaa baay'ee nu rifachiisee sodaa keessa nu galche jechuudhaan TV naannichaa Affaar TV irratti jiraatan tokko himee jira. Gaafii bilbilaan TV'n kun taasise akka agarsiistutti sagalee dhohisaa volkaanoo kan Jibuutii, Tigraay akkasumas magaalota naannoo Walloo dabalatee fageenya irratti dhagahameera jedhame. Dhaabbanni oduu Riizaldand Bon News dhaabbilee hordofii volkaanoo idil addunyaa hubeeffachuun akka gabaasetti volkaanoon Haayil Guub kibba Ertaaletti argamu jechuun ibsuun tilmaama waggaa 10 booda yeroo jalqabaatiif ta'uu hime. Aarri volkaanoo Itoophiyaa naannoo Affaaritti uumame irraa ka'ee galaana Diimaa ce'ee Oomaanii fi Yemen bira darbee Indii Dahal gahuu isaa ministeerri meteoroloojii Indiyaa beeksise. Aangawaan invaayishinii Indiyaa akka jedhetti sababa aara samii gubbaatti jeequmsa uume kanaan xiyyaaronni naannawa sana socho'an akka qubatan ajajuu fi balalliin hedduun jeeqamuuf sa'aatii muraasaaf harkifachuu himan. Itoophiyaa fi Morokoon walii galtee nageenyaa waliif mallatteessan. Koomishinii Jeneraal Koomishinii Poolisii Federaalaa Damballaash Gabra Miikaa'el Daayirektara waliigala nageenyaa biyyoolessaa fi daangaa Morokoo Abdullaxiif Hamuuchi waliin walii galtee wal hubannoo dhimmoota tumsa nageenyaa biyyoota lamaanii gidduu cimsuu mallatteessuu isaanii gabaafame. Waliigalteen kun kan mallatteeffame wayitaa walga'iinsa 93ffaa Interpol Markaachaatti gaggeeffame ta'us himameera. Waliigaltichi haala itti qaamoleen nageenyaa Morokoo fi Itoophiyaa yakkaawwan itti to'atan yakkoota daangaa alatti raawwataman itti hordofan sochii seeraan alaa godaannisa dhokataa fi yakka intarneetii raawwataman itti to'atan akka ta'e himamee jira. Haleellaa Benishaangul Gumuuzitti mootummaan hidhattoota shaniitiin raawwatame jedhameen namoonni 40 ol ajjeefamuu himame. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessee jira. Naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Bulaan ganda Beeggaajiitti haleellaa dheengadda 22 bara 2025 hidhattoota shaniin raawwatame jedhameen daa'imman dabalatee namoonni 40 ol ajjeefamuu jiraattonnii fi aangaan himanii jiru. Jiraataan nageenya maqaa isaa akka hin eeramne gaafate tokko haleellaan kun sanbata gara barii sa'aatii 11 hanga sa'aatii 2tti raawwatame jechuudhaan Addis Standarditti himee jira. Qaamoleen haleellaa kana raawwatan mana tokkoon seenanii ajjecha raawwataa turan kan jedhe jiraataan kun maatii tokko keessaa hanga namni 5 ajjeefamuu himee jira. Haleellaan namoota nagaa irratti xiyyeeffate kanaan lakkoofsi namoota du'anii 44 akka ga'uu danda'u himan. Jiraattonni kun haleellaa kanaaf hidhattoota 5 itti gaafatamaa godhanii jiru. Gama hidhattoota 5 mootummaan jedhuunis wanti jedhame hin jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoowwan guyyaadhaa qabanneesiif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo kenna biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti yaada qubatan koomantiidhaan nu barreessaa. Waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.